kan isaati jechuudha. So fidadhaa koottaa kana garaachilla yaada baay'ee uffata amma isa afaan nama baay'ee argitanii komfortii sana baay'ee nama afaan yeroo uffatanii namatti ho'a jechuudha baay'ee tokko. Kanaaf yeroo kana kana uffatu jechuudha ganna yoo hin taane nala bifa kanaan xumure kana baay'ee tokko namatti mijatee jira ilaaluu dandeessu. Fidadhaa kana isa guddaatti fayyadama waan ta'eef isaan kana nan kaasa. Saloni yeroo baay'ee hin xureessu maaliif akka namni soosni dhufe naani waan fedhe yoo ta'e saloni yeroo baay'ee ammumaan fayyadamuun wanti waan qulqulleessaa deema jechuudha. Amma kanaa miti saloni baay'ee qulqulleessaani. Soofaa kommoo geeddaree carqii isaan irraa kaasee jechuudha. So kana rikaardi gochuudha. So akkanaan xumuradhee isin jedha mana garaachillaa isaa sagalee fi walakkaa booda keessummaan illee hin dhufa. Kanumaaf jecha nanis gubbi jechuu ka'ee. Akka kanatti bareeffadhee yeroo hundaa saaloonii illee amma tokko hin tureessu isin jedhe. Nama deebisuun hin danda'ama. Asi sirradhu isa sirreessi namaan jechuu waan danda'amuuf yeroo tokko yaada qabdan kanaa barreessanii jechuu barbaade. Ganaa yoo dhufan kana xumureen charchii deema jechuudha. Hayyee akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Olmaa koo guyyaa har'aamee waliin taftaf jennee waliin ilaallaa koottaan isiniin jedha. Qursi nyaatamaa jedhamu tooni naafin walumaa gala. Asumaan jalqabaa hojii koo taftaf jecha oolurraa ka'ee jechuudha. Mee nafana ta'a. Ifama iddoon ishii baay'ee dhiphoo saaloo eenyuun kuni. Anyways, kanan ol qabadha. Akkatiin hojjedhu na dhowwa. Baay'ee na dhowwa. Ani ka booda. Ol rarraafame gamaa gochuu hin danda'u. Okay, toon hafuumme maafaan isaaniitti nagarsiifne jechaa ture. Akkatiin hojjedhee dafii guyyaa kana oolu viidiyoo laayik gochaa kana faana ta'aa ta'u. Jalqabeetan qoyme oolmaa guyyaa kooti. Ergeen mana godhadhee ismi maal akkamitti akkan oolu baay'ee hin argine buqqisee yoo ani agoobara dhiifamoo. Maabraatis badee jira. Rakkoo hin qabu. Anyways, agoobara sirreeffachuu. Deemee mee waliin hojjenna dafii deemee. Waan tokkoon akka ergaatti isinii dabarsa. Baay'ee isaa kana alaan fidee argaa jirtu isinittan agarsiisa qo'ame yeroo kana asumaan barumsa waan hin arge tokko isinii kan dabarsa. Asinillee akka kanatti hafachuu dandeessu bifa kanaan. Asinillee bifa biraa jechuudha. Kanuma arabootaatiin beektu kana fidadhaa baay'isaati. Ani keessa waa biraa gashee jira. Asitti waa biraatu keessa hin beektu hadii sana. Isaan keessa gashee jira jechuudha. Kuni abbiidha. Asiin walitti deebisee fidadhaa koota. Maaliif seetanii keenya gannaan ala waan ulfaataa ispoonjii qabu baay'ee namaaf fana. Isarra kun baay'ee mijataadha. Kana fidadhaa koottaan isin jedha baay'ee fidadheen waaqayyo na eebbifamu. Dhugaan isin jedha baay'ee fidadhe. Kanaaf shakkii malee itti fayyadamaa jechuudha baay'ee fidee. Ansoolaa qaba, kuni qaba. Dammoo ati ansoolaa meetira 20dhaan olii hin argattan ansoolaan bitadha wabanii yoo baatanii. Ansoolaan achi immoo baay'ee marxii babal'aa. Meetira 50tti hin ta'u jechuudha. Algaa kun gugurdaa kanatti hin ta'u. Amma meetira 20 kanatti walakkaa ishiitti hafte jechuudha. Kun alga meetira 50 waan ta'eef. Kanaaf ansoolaa uffatoota akkanaa baay'isaa fidaa isin jedha. Fidadhaatti fayyadama. Okay? Baay'ee tokko isin barbaachisa. Asa'atan hojjedha.
karaa lamaan itti fayyadamtu. Diizaayiniin isaa bareedudha. Miicuutti baay'ee isinitti hin ulfaatu. Waan baay'eedha jechuudha. Kuni kan isaati argaa jirtu. Kan isaati jechuudha. Kan isaati jechuudha. So fidadhaa koottaa. Kana garaachilla yaada baay'ee ulfaata. Amma isa affanama baay'ee argitanii komfortii sana baay'ee nama affana yeroo uffatanii namatti ho'a jechuudha baay'ee tokko. Kanaaf yeroo kana uffattu jechuudha ganna yoo hin taane nala. Bifa kanaan xumure. Kana baay'ee tokko namatti mijjatee jira. Ilaaluu dandeessu. Fidadhaa kan akkanaas jechuu barbaade. Agoobara kun xumuraa qaban. Agoobara bookeen waggaa guutuu ani hidheetuma hin jira. Yoo hiiktan baay'ee tokko nama fixxi jechuudha. Yaada yoo qabaatan barreessaa kasi gataami. Yaada baay'ee qabdu namni ogummaan isaa garaagarii waan ta'eef kanaaf agoobara kommoo akkasitti itti tolfadhee fataa godhee agoobara itti hidhee adiidha agoobarri kollee akkana fakkaataa isiniin jedha. Kana gara isa biraatti ceenaa. Na wajjin taa'an isiniin jechuu jaaladhaa sumaanii. Ishii kan ammoo akkuma argitanii carqiitti hodhisiisinaa jettanii turtaniyyuu yeroo darbee itti hodhisiifne yeroodhaan qulqulleessa maleedha. Yeroodhaan qulqulleessa ittiin hodhisiifne isiniin jechuu barbaada. Amma dakaatti qullaadhuma ta'a. Carqiitti hodhisiisuun dirqama garuuyyuu. Inni kun immoo qoshasha iddoo kanatti taa'aa fanni xuraahee amma iddoo caamaa kana sirreessa malee iddoon kan qulqulluudha bargeet yeroodhaan sirreessa. Iddoo kanaan yeroo tokko sirreessa maleedha. Iddoo silan dhabe iddoo kana wal faana taa'ame malee qophaa isaa taa'uu qabaayyuu yeroo iddoo waan dhabeef kifilee dhumate qogeessa iddoo kan taa'aa jira. Ittiin hodhisiisa uffata haphii yoo furdaa ta'e shiittaan isaatiifuu sirrii miti garuu haphii isaa ittiin hodhisiisaa jechuu barbaade asumaan. Shara malee cammaan biraa baay'ee amma kana miti yoo wanti ni jedhe jechuun. Waan amma kana nama qayyamullee hin qabu. Anaa kana xumureen immoo walitti deebinaa. Viidiyoon harkaa dheeratu waan ta'eef. Shama saaloon bargatti guyyaa hunda sirreeffadheetuma hin jira. Namatu dhufa waan ta'eef. Banagaraachii illee asuma hawaasni itti agarsiisee ግን viidiyoo mataa isaa danda'ee sitti agarsiisa. Nan kaasa shiinota maandajoota kana kan biraan geddarudha. Kana yeroo lafaatti fayyadama. Yeroo namni dhufe immoo isa guddaatti fayyadama waan ta'eef. Isaan kana nan kaasa. Saaloonii yeroo baay'ee hin xureessu maaliif tasa namni soosinitti dhufe namni waan fedhe yoo ta'e saaloonii yeroo baay'ee ammumaan fayyadamuun wanti hundumaa qulqulleessaa deema jechuudha. Amma kanaa miti saaloonii baay'ee qulqulleessaa'anii soofaa kommoo geeddaree carqii isaan irraa kaasee jechuudha. So kana irraan kaasee carqii sana warreen barbaadanii natti himtan jirtu ajajachuu dandeessu jechuudha. Carqichi baay'ee bareedduudha garuu juga masih kurang kau.
Akka kanadha baay'een qabu isin jedhe. Karaa kanan immoo qulqulleeffadha. Yaa nuyi jedhe caaluun. Biyya labaatti akkamtuu nan hafne beektu shaama bifti shaamaallee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isinitti agarsiisa. Yoona namni yeroo fidu waan tola fidu sin se'a. Garuu tola miti birriidhaan finna. As ilaala shaamaallee bifa isaa jechuudha. Shaama. Shaama. Ishigi fide muluu isaatu jechuudha. Qallaan isin fayyadu. Har'a shaamaa kana birrii 15 binna laashigan. Biyya keessatti. Okay? Ani garuu kunillee shaamaan as keessaa buqqa'e. Shaamaa as keessaa buqqa'e. Kunoo kanatti gochuu nan danda'a asirra rakkoon qabu. Kanaaf kanallee shaamaadha. Kunillee shaamaadha. Tokko miti kun 6 jechuudha. Achirras kun 2 jira. Iddoo biraas ol kaa'een jira irraa fuudhee. Kunillee shaamaadha. Okay. Ijoolleen naa dhuftu, ijoolleen namootaa naa dhuftu na rakkisti. Amma keessa harca'aa jira. Hin fuudhuu, hin gatuu, hin galuu, hin fuudhanii. Kunillee shaamaadha. Argaa jirtu. Kunillee shaamaadha. Kuni baay'ee niftu sirna. Kuni fixatte dhakaadhaan hojjetti. Akkanatti ifti. Guyyaa yoo ta'e baay'ee ifaa jechuudha. Lagun dhagaa nan dhabe Itoophiyaa keessaa kun reefu arabanatti fakkaachuun jedhan reefu kun laalaa garaagarummaa dhakaa kanaa nan dhabe jechuudha. Dhakaa isaatiif fakkaatti saaqera keessa ishii barbaadeen dhabe jechuudha. Kanaaf gimmaasha kaartoonii fa'in bitee jechuudha. Fakkeenyaaf kun 6 kunillee 6 akkasii baay'ee isin fayyada mana keessan keessa. Asii amma ganaa suuqii fagoo dhattanii barbaadatanii bitattu shaamota akkanaa jechuudha. Gatii isiitti dabala ammasuma. Magaa viidiyoon gargar na jalaa citee ture xumuree waladhee ani hojjeteen isin midhee haasa'aa maal jechaa viidiyoo waraabaa ture lakka viidiyoon dhaabatee ture rikaardi gochuudha. So akkanaan xumuradhee isin jedhama nagara cillaa isaa sagalee fi walakkaa booda keessummaan illee hin dhufa. Kanumaaf jecha nanis gubbi jechuu kaa'ee akka kanatti bareeffadhee yeroo hundaa saaloon illee amma tokko hin xureessu isin jedheera dhugaa dubbachuudha. Hin xureessu. Qopheessuun lafa qaamaa maaliif seetanii waa biraa fotoon hin taane yeroo baay'ee namni tasa yeroo dhufe ol seenii taa'a jala deemtee waltama maal goota. Kanaaf qophaa'anii taa'u nama tokko mijataadha. Akkanan isin jedha dhugoraadhee amma yeroo isaan dhufan immoo buna danfifadhee maal jedha. Akkasiin isin jedha viidiyoo qofa waraabuu barbaade miti silaana saddaa jedhee namni dhufa waan ta'eef asumanis viidiyoo waraaba yookiin jedhanii kun saaloonii guddaa dhabuun koo asitti masoofni isasuma soofaan isasuma saarvisiidha waan taateef baay'ee natti xiqqaattee jirti. Maashaallah kun iddoo lafa duwwaatti ni jarama waan ta'eef so akkanan isin jedhama ammoo jabanaa koo qopheeffadha nafaana tura oolummaa gaarii. Kana shinii koollee qopheeffadhee kana booda kushiina galee waan tokko jedha yoo nafaana galuu barbaaddes immoo sinan galcha. Akkasii chaanala koof garuu dhaaraa warri taatan siina sabiskiraayib godhaan jajjabeessaa yaa uummataa yaa saba duubatti na harkifachiisaa jirtu. Adara. Xiqqoo ishii immoo kushiina koo keessa taf jedheetan waa nan hojjedha. Isiniin jedha. Isin na wajjin ta'a. Yaada qabdan gaafii qabdan naa barreessuu dandeessu. Yeroo hundumaan isiniin jedha. Iddoo dogoggoramee nama deebisuun hin danda'ama. Asirradhu sagalee sirreessii namaan jechuu waan danda'amuufi yeroo tokko yaada qabdan kanaa barbaadanii jechuu barbaade.
ganaa yoo dhufaan kana xumureen charchii deema jechuudha. Jana wajjin ta'a amma dhumaatti laayik godha viidiyoo isiniin jechuu barbaade yoo yaada gaafii qabaattan na gaafadhaa isiniif deebisuudhaaf ani qophiidha isiniin jechuu barbaada. Nagaa keessatti tola.